Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Ani hojjetaa wangeelaa Dachaasaa Leeysaan jedhama. Egaa sagalee Waaqayyoo walii wajjin akka hirmaannuuf Waaqayyoo yeroo kana nuu kenneera. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo tun dhaga'iin dura gadi jennee Waaqayyoon sagalee isaa akka nutti dubbatuuf Waaqayyoon kadhanna. Kaleessa kan turte durdur kaaftee ammas kan jirtu bara baraan kan jiraattu yaa Waaqayyoo galanni ulfinni siif haa ta'u. Sagalee kee isa qulqulluu isa jiraataa isa nama jiraachisu nutti dubbachuun fedha kee nuuf haa ta'u. Kana hundaa waan gootuuf si haa galatu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Egaa sagalee Waaqayyoo walii wajjin kan ilaallu Faarsaa 19 lakkoofsa 1 hanga 6 bantiin Waaqaa ulfina Waaqayyoo himaa jiru. Wanti bantii Waaqaa jalaan mul'atus hojii harka isaa in labsa. Guyyaan guyyaa isa aanutti in dabarsa. Halkanis halkan isa aanutti waa'ee kanaa in beeksisa. Isa kanaaf jechi dubbiinis in jiru. Sagaleen isaaniis in dhaga'amu. Haa ta'uyyuu malee wanti isaan dabarsan guutummaa biyya lafaatti in ba'e. Wanti isaan himanis handaara lafaa hin ga'e. Gooftichi achi bantii Waaqaa keessatti biiftuudhaaf godoo hin dhaabe. Ameen. Sagalee Waaqayyoo kun waa'ee ulfina Waaqayyoo himuuti kan inni dubbatu. Egaa sagalee Waaqayyoo kana keessatti ulfinni Waaqayyoo mul'achuun akka irra jiraatudha kan inni dubbatu. Isa mul'achuu qabu uumamatti mul'isi kan jedhu maturree walii wajjin yeroo ilaallu ta'a. Isa mul'achuu qabu mul'isi kan jedhu sagalee Waaqayyoo kana. Isa mul'achuu qabu kan mul'isaa turan macaafa qulqulluu keessaa ergamoonni bantiiwwan Waaqaa keessa jiraatan isa jalqabaa mul'isaa akka isaan turan ulfina isa mul'achuu qabu akka mul'isaa turan sagalee Waaqayyoo nutti hima. Ergamoonni Waaqarraa ulfina isa mul'achuu qabu akka isaan hin dhoksine himaa akka isaan turan sagalee Waaqayyoo keessaa in argina. Akka ulfinni Waaqayyoo mul'atuuf ulfinni Waaqayyoos uumamatti akka argamuuf karaa adda addaa mul'isaa turaniiru ergamoonni kun. Akkasuma wanti sagaleedhaan uumaman bantiiwwan Waaqaa jala kan jiran sagalee adda addaan kan dhaggeessisan waan adda addaa kan himan ulfina Waaqayyoo kanas himaa akka isaan turan ulfina Waaqayyoo mul'isaa akka isaan turan. Fakkeenyaaf uumamni biyya lafaa kana keessa jiran lafti bantiiwwan Waaqaa kunis isa keessa kan jiraatanis ulfina isa himamuu qabu isa mul'achuu qabu uumamatti mul'isaa akka turanidha. Inni sadaffaa namni ulfina Waaqayyoo yookiin isa mul'achuu qabu mul'isaa akka inni turedha. Sagalee Waaqayyoo kana keessa kanatu jira jechuudha. Namni egaa waan lamaan nama guutuu ta'ee argame. Namni bifa fakkeenya Waaqayyoon uumame kuni waan lamaan guutuu ta'ee argame. Isa jalqabaa biyyoo lafaarraan nama guutuu ta'e. Seera uumamaa 3:19 irraa yoo ilaaltan Waaqayyo biyyoo lafaatti nama tolche nama uume jedha. Inni lammaffaan hafuura jireenya kennurraa seera uumamaa 2:7 irra yoo argitan Waaqayyo hafuura jireenya kennu karaa funyaansaa itti baafatee jedha. Sagalee Waaqayyo kun egaa isa mul'achuu qabu mul'isuu akka nurra jiraatu akka ta'e nutti dubbataa jechuudha. Egaa inni jalqabaa inni mul'achuu qabu kun eenyudha kan jedhuuf gaaffii yoo ka'e tokkoffaa Waaqayyotu mul'achuun isarra jira yookiin Waaqayyo abbaan mul'achuun isarra jira. Yoo ilaaltan sagaleen Faarsaa 19 lakkoofsa 1 hanga 6 kan dubbifanne kuni bantiiwwan Waaqaa ulfina Waaqayyoo himaa akka isaan jiran akka isaan hin dhoksine bantii Waaqaa jala kan jiranis kan mul'atan hundinuu hojii harka Waaqayyoo labsaa akka isaan jiranidha. Ati yaa nama sagalee kana dhaga'aa jirtu ulfina Waaqayyoo labsaa jirta ulfina Waaqayyoo kana himaa jirta. Lafa teessutti lafa deemtutti ulfina Waaqayyoo himuun sirra jiraata. Ulfina Waaqayyoo dhoksitee ulfinni kee mul'achuu hin danda'u. Waaqayyoon dhoksitee ofiis mul'achuu hin dandeessu. Yoo laalle addunyaan irra keessa jirru kun ulfina mataasaa mul'isuu dhaloota barbaadudha. Ulfina Waaqayyoo kan dhoksan baay'ee jiru. Waajjira jirtu keessatti waldaa kiristiyaanaa hojjettu keessatti lafa adda addaa lafa Waaqayyoo si kaa'e keessatti teessee hojii adda addaa hojjechaa biyya lafaa kana keessa kan jiraattu ulfina Waaqayyoo mul'isuun akka sirra jiraatudha. Sagalee kanarraa guyyaan guyyaa isatti aanutti halkanis halkan isatti aanutti hin dabarsaa jedha. Hundumtuu toora toora isaa eegee akka nuti hojjetudha. Garuu dubbiin isaanii hin dhaga'amu. Wanti isaan hojjetan labsii isaan waa'ee
waaqayyo labsan garuu handaara lafaa ga'ee jedha. Ulfinni waaqayyo karaa kee hammam argamee jira laata? Waaqayyo ulfina isaa akka labsitu, waaqayyo ulfina isaa akka himtu sirraa barbaada jechuudha. Sagalee kana dhagaa kan jirtu gara sagalee waaqayyo himutti deebi. Ulfina waaqayyo dhoksuudhaaf, ulfina waaqayyo hambisuudhaaf kan yaaltan, aangoo keessanitti hirkattanii, qabeenyaa qabdanitti hirkattanii, of mul'isaa kan jirtan, namoonni waltajjii adda addaarra dhaabattanii gaggeessitan, tajaajiltan, ulfina waaqayyo mul'isaa jirtu moo ulfina mataa keessanii mul'isaa jirtu? Inni jalqabaa waaqayyo mul'achuu akka qabudha. Sagalee waaqayyo kana keessaa kan nu arginu jechuudha. Waaqayyo kuni uumaadha. Seera uumamaa 2-3 irra ilaaltan waaqayyo hundumaa uumee jedha. Hundumaa waaqayyo uume. Isa adii waaqayyo uume. Isa gurraacha waaqayyo uume. Hundumaa waaqayyo akka uumedha. Sagalee waaqayyo kun kan inni dubbatu. Uumaadha waaqayyo. Rakkina isa sitti ta'e homtuun ta'u kana booda seettu waaqayyo waan haaraa uumuu danda'udha. Jireenya kee keessatti waan haaraa isa uumuu danda'udha waaqayyo. Bara jiraattu keessatti waan haaraa isa uumuu danda'udha waaqayyo. Hin uuma waaqayyo gooftaan kun. Uumaa ta'uunsaa sii galuu qaba. Lama hundumaatti muu qabda. Uumaa ta'uu waaqayyo. Tarii waan adda addaa irraa dhalli namaa uumame jedhanii ulfina waaqayyotti kan bu'an biyya lafaa kanarra jiru. Dandeettiitti hirkatanii, beekumsa isaaniitti hirkatanii, baranneerra jedhanii hojii harka waaqayyotti bu'uu kan barbaadan baay'ee isaanii jira. Lakki obboleessaa deebii. Hojii harka waaqayyotti hin bu'in. Yaada waaqayyotti hin bu'in. Isa mul'achuu qabu waaqayyo mul'isi. Nama hundumaa, uumama hundumaa waaqayyotu uume. Kanaaf waaqayyo uumaa akka ta'e sagalee waaqayyotu nutti dubbata jechuudha. Waaqayyo isa hundumaa danda'udha. Seera uumamaa 17 lakkoofsa 1 kaaftanii olaaltan waaqayyo hundumaa danda'uu isaa dubbata. Hin danda'a waaqayyo. Dandeettii waaqayyo mul'isaa jirtaati. Waaqayyo Abrahaamiin akka jedhe ani Elshaadaayidha. Dhimma kee nan danda'a jedhe. Dhimmi Abrahaam akka beektota biyya lafaa irratti akka warra baratanitti hiikan qabu. Waaqayyo hin danda'a. Dhimma keetti hiika gochuu danda'a waaqayyo. Dhimma biyyattiitti hiika gochuu danda'a waaqayyo. Danda'aadha waaqayyo gooftaan. Kanaaf obboleessa ko, kanaaf obboleettii ko sagalee kana dhagaa kan jirtu. Waaqayyo danda'aadha. Haleluuyaa. Danda'aadha waaqayyo. Garaan kee amanuu qaba. Yaadni kee amanuu qaba. Dandeettii waaqayyo hin dhoksiin. Iyyoob 42 yoo laaltan lakkoofsa 1 kaaftanii dubbii beekumsa malee inni waa'ee waaqayyoo dubbatu kun, inni akeeka waaqayyoo karaatti hambisu kun eenyudha? Hafuun danda'u akeeki waaqayyoo karaatti. Qorumsati qoramtuun akeekni waaqayyoo karaatti nafu. Rakkoo si quunnamee yaadi waaqayyoo karaatti nafu. Dandeettii waaqayyoo haala keetti hin madaaliin. Dandeettii waaqayyoo qabeenya keetti hin madaaliin. Dandeettii waaqayyoo ogummaa keetti hin madaaliin. Ogummaan kee kufa. Beekumsi kee kufa. Jireenyatti jiraattu hin kufa. Dhaabatee kana fu dandeettii waaqayyooti. Danda'aadha waaqayyo. Iyyoob ati waan hundumaa akka dandeessu nan beekan. Hin danda'a waaqayyo gooftaan. Mul'isaa jirtaa? Akka namoota warra macaafa qulqulluu keessa jiranii dandeettii waaqayyoo kana himaa jirta. Dandeettii waaqayyoo kana dhoksaan jirtu. Obboleessa ko, obboleettii ko, dandeettii waaqayyoo kana hin dhoksin. Hin dhokatta. Dandeettii waaqayyoo dhoksite karaa ati mul'achuu barbaadu sana dura gora. Ulfina isaa mul'ifte, ulfina isaa ifatti baaftee garuu hin mul'atta. Fira dhabdeeyyuu hin danda'a waaqayyo. Lafa rakkinni si dhoksee si mul'isuuf waaqayyo hin danda'a. Lafa barri si dhoksee si mul'isuuf waaqayyo hin danda'a. Qorumsa ammasi awwaala keessaa Hisqeel 37 lakkoofsa 11 yoo dubbiftan ani awwaala keessan nan bana'edha. Dandeettii awwaala banuu waaqayyotu qaba. Jireenya kee awwaalame, bara kee umurii kee, dandeettii kee, dokumentii kee, dhugaa kee awwaalame waaqayyotu mul'isa. Mul'isi garuu Hisqeel akka jedhe kana hundumaa situ beeka, kana hundumaa situ danda'edha. Hin danda'a waaqayyo. Dandeettii waaqayyoo hin dhoksin. Dandeettii waaqayyo mul'isi hundumaa danda'a waaqayyo. Biyya lafaarraa waan baay'eetu jireenya namootaa mogolee buusa. Sababii dandeettii adda addaatti hirkataniif, dandeettii waaqayyo sababii mul'isuu dadhabaniif karaa adda addaa mogoleen isaanii hin dadhaba. Hin danda'a waaqayyo firakko. Sagalee kana dhagaa kan jirtan haleluuyaa. Waaqayyo hin danda'a. Dandeettii waaqayyo hin dhoksin. Dhimma Abrahaam inni xumure hankeen xumura. Garuu waan waaqayyo siin jedhe sana godhi. Isa mul'achuu qabu waaqayyo mul'isi. Ofii mul'isiin waltajjii adda addaa irra dhaabattee waldaa kiristaanaa keessa dhaabattee hojii waaqayyo kan hojjettu. Ofii of mul'isaa kan jirtu. Waaqayyoon haguugdee maqaa waaqayyo haguugdee maqaa kee mul'isaa kan jirtu. Waa'ee gaa'ela kee lallabaa kan jirtu. Waa'ee biizinesii kee lallabaa kan jirtu. Waa'ee lammii kee lallabaa kan jirtu. Akka sagalee sila dubbifanneet bantiiwwan waaqaa jala kan jiran hundinuu hammandaara lafaatti ulfina waaqayyo labsaniidha. Labsi ulfina waaqayyo. Ulfina waaqayyo dhoksin. Waaqayyo ulfina isaa akkatti mul'iftu barbaada. Kanaaf waaqayyo danda'a akka ta'e sagalee waaqayyo kun nutti hima. Hin danda'ama dhimmi kee obboleessa ko. Obboleettii kun danda'ama. Waaqayyo waa tokko sirraa barbaada. Haala keen ilaaltee ulfina waaqayyo mul'isuu hin barbaadin. Rakkina kee irra tarkaanfadhu. Dandeettii kee garasitti waaqayyo mul'isi. Ogummaa kee garasitti waaqayyo mul'isi. Waajjira kee keessatti waaqayyo mul'achuu qaba. Dandeettii waaqayyo of mul'isuuf hin fiigin. Addunyaan har'a keessa jirru namoota of mul'isuuf fiiganidha. Baay'ee kan nama ajaa'ibu. Baay'ee kan nama dinqu. Namoonni baay'een dhimma isaanii yeroo mul'isuudhaaf yaalantu jira. Waaqayyo mana isaaniitti ijaaree, waaqayyo miindaa isaanii kennee, waaqayyo bifa isaanii kennee, waaqayyoon duuba buusanii ofii mul'achuu kan barbaadan baay'ee jira. Waaqayyo nutti araaramu. Kanaaf waaqayyo danda'aadha firakko. Egaa waaqayyo kun qulqulluu
qulqulluudha. Waaqayyo kun qulqulluudha. Ergaa Phexros isa jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 16 ilaaltan akkasuma seera Lewwotaa boqonnaa 11 lakkoofsa 44 yoo ilaaltan inni ergaa Phexros keessaa ani qulqulluu akkuman ta'e isinis qulqulloota ta'aa jedha. Inni Lewwota keessaa garuu akka jedha ani Waaqayyo gooftaan keessan qulqulluu waan ta'eef qulqulluu ta'aa jedha. Of qulleessaa jedha. Waaqayyo qulqulluu akka ta'e mul'isaa jirta. Xureessaan jirtuuti Waaqayyoon lafa hojjettuuti Waaqayyoon xureessaan jirtu. Of qulleessi ati inni lafa aarsaa Waaqayyo rolii gad fiigdu of qulleessi tajaajiluu kee dura raajii dubbachuu kee dura of qulleessi. Waaqayyoon kun qulqulluudha. Hin dhoksin haala kee naguudee ofii xuraa'ummaa keessa waan jirtuuf qulqullummaa namatti lallabu hin dhiisin. Waaqayyo qulqulluudha. Si gaafata Waaqayyo. Ani qulqulluudha isinis qulqulloota ta'aa. Namoota baay'ee ulaalle har'a xuraa'ummaadhaan lafa aarsaa Waaqayyo irra ijaaju. Xuraa'ummaadhaan biyya keessa olii gannaanna'u. Ani jira jedhanii of jajjabeessu. Qulqullummaa utuun qabaatiin xuraa'ummaa keessa teessoo of hin jajjabeessin. Kun of goyyomsuu keetii obboleessaa Waaqayyo qulqulluudha. Of qulleessi Waaqayyo qulqulluudha. Of qulleessuu sirra jira. Jireenya kee qulleessuu sirra jira. Hojii kee qulleessuu sirra jira. Waan adda addaan kan of xureessite Waaqayyo qulqulluudha. Malaammaltummaa adda addaan dhiiga dhangalaasuudhaan lubbuu ajjeesuudhaan kan of xureessite yoo jiraatte gara Waaqayyotti deebi'i. Waaqayyo qulqulluudha. Waaqayyo qulqulluu akka ta'e isa kana mul'isuu sirra jira. Waaqayyo qulqulluudha. Jireenyi kee isa qulqulluu ta'e Waaqayyo mul'isuu qaba. Waajirratti hojjettu keessa xuraa'eera yoo ta'e Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef waajirri kee keessa qulqullaa'uun irra jiraata. Dhugaa namaa dhoksuudhaan of hin xureessinaa. Hammeenya yaaduudhaan of hin xureessinaa. Waaqayyo kun qulqulluudha. Mul'isaa Waaqayyoon adeemsa keessaniin Waaqayyo haa mul'atu. Gooftaa Yesuus Naatnaa'eliin gaafa arge ilaa nama Waaqayyo ilaa nama dhugaan keessa jiru jedhe si beeka Waaqayyo obboleessa ko haala tammatti hin jirtu. Dhuguma jireenyi kee qulqulluudha. Hin gaggeessita lafa aarsaa Waaqayyoos dhaabatta. Biyya gaggeessita hojiin ati hojjettu qulqulluudha. Sammuun kee qulqulluudha. Ilaalchi kee qulqulluudha. Hojiin ati hojjettu kun qulqulluudha. Waaqayyo si gaafata of qulleessi. Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef isa qulqulluu ta'e kana mul'isi. Attamitti mul'ifta jireenya kee mul'ifta. Qulqulluu ta'uusaa adeemsa kee mul'ifta. Dhugaa namaan dabsiin murtoo du'aa namatti hin faradiin sanyiidhaan naman qoodiin Waaqayyo qulqulluudha. Of hin xureessin of xureessuu keeti. Of xureessuu keeti Waaqayyo irraa fagaatta. Waaqayyotti hin dhiyaattu. Tarii of jajjabeessitee Waaqayyo jiraachuu dandeessa. Waaqayyo Waaqa afaaniin gonfamu miti. Kaleef ribuu qoree beeka Waaqayyo. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 ribuu namaa keessa namaa buusaa dhiiga namaa beeka Waaqayyo. Hin beeka keessa kee Waaqayyo. Of qulleessi obboleessa ko. Of qulleessi obboleetti ko. Waaqayyo qulqulluudha. Isa qulqulluu ta'uu qabu kana gaa waldaa keessatti mul'achaa jira. Waldaa Waaqayyo keessatti irra qulqullummaa mul'achaa jira. Hin xuroofne waldaa Waaqayyo. Hin xuroofne manni Waaqayyo. Namoonni Waaqayyo qulqulluudha jettu jireenyi keessa xuraa'ummaa lallaba. Of hin xureessin. Dabiyaada garaa kee deeffadhu. Of xureessaa lafa aarsaa Waaqayyo kan dhaabattu kan faarfattu kan raajju. Ani raajiidha kan jettu. Ani lallabaadha ani lubaadha kan jettu. Ani gaggeessaa biyyaatti kan jettu. Of qulleessi. Waaqni kun qulqulluudha. Haleluuyaa. Qulqulluudha Waaqayyo kun. Jireenya kee qulleessi. Eenyummaa kee qulleessi. Akka qulqullummaatti jiraattu Waaqayyo sirraa barbaada. Akka qulqullummaaf of kennitu Waaqayyo sirraa barbaada. Of qulleessaadha sagalee Waaqayyooti. Ani Waaqayyo gooftaan keessan qulqulluudha. Isin of qulleessaadha. Kanaaf qulqullummaan dhoksin gubboodhaan jireenya namaa kan diigdu. Gubboodhaan gaa'ela namaa kan diigdu. Gubboodhaan dookumentii namaa kan dhoksitu. Sitti farada Waaqayyo. Qulqulluudha Waaqayyo. Iddoo hojjettutti boleessa koo boleettii koo waan Waaqayyo sirraa barbaadu qulqullummaa. Of qulleessi jireenya kee qulleessi. Waaqayyo guddaadha. Of qulqulleessi. Egaa Waaqayyo kun jaalaladha. Jaalaladha Waaqayyo. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 9. Waaqayyo jaalala. Gooftaa Yesuus akka jedhe abbaan akkuma na jaallate ani sin jaalladheera jedhe. Abbaan akkuma na jaallate ani sin jaalladheera jedhe. Abbaan jaalala jechuudha. Waaqayyo kun jaalala. Eenyurraa baratteeti? Namni jibba facaasaa jirtu. Eenyurraa barachaa oolta? Inni jibba facaasaa ooltu. Inni jibbi keessa kee guute kun eenyurraa barta? Waaqayyo kun jaalala. Namaaf nama gargar baasuudhaan Waaqayyo wanta ja'a hin jibba. Isa torbaffaa hin jigaa jedha sagalee Waaqayyo. Isa tammeenya facaaf namaaf nama isatti gargar baaftu jibba facaasuudhaan sirraan barbaadu. Waaqayyo jaalala. Namoonni nama jibbaa lallabdan, namoonni nama jibbaa gaggeessan eenyuun gaggeessitu? Namoonni nama jibbaa biyyan gaggeessattan, namoonni nama jibbaa amantootan gaggeessattan, namoonni nama jibbaa waan adda addaan gaggeessattan jibbaa nama gaggeessuun hin danda'amu. Waaqayyo jaalala. Jibbi kan seexanaati. Ati gaa kan Waaqayyo immoo kan seexanaati. Jibba kan facaasu, jibba kan lallabu seexana. Ollaaf olla jibba gidduu kan facaaftu. Biyyaa biyya gidduu jibba kan facaaftu. Sanyii jibbaa facaasaa kan ooltu. Ati eenyurraa baratte? Hojii dhiiftee waan Waaqayyo sitti laates dhiiftee namni jibba facaasaa ooltu kun eessaa baratte? Eenyurraa baratte? Waaqayyo jaalala. Haleluuyaa. Jaalala Waaqayyo. Nu jaallataa ilma isaa tokkicha biyya lafaatti erge du'a keessaa nu baase. Otoo nu fuula isaa irraa galagallee jirru, otoo nuti fuula isaa dhiifnee jirru, du'a lammaffaa keessaa nu baasuudhaaf
jaallate ilma isaa tokkicha nu erge. Waaqayyo jaalaladha. Ati inni jibba facaaftu kun eessaa argatte? Eewurraa barachaa jirta. Nama jibbaa waltajjii waaqayyo irra dhaabatiin dafii bu'i. Nama jibbaa biyya hin gaggeessin dafi gadhiisii ba'i. Jibbaan milkaa'inni hin jiru. Jibbaan galma ga'uun hin jiru. Waaqayyo jaalala. Haleluuyaa. Waaqayyo jaalaladha. Kanaaf obboleessa obboleetti jaalladha. Egaa waaqayyo kun abbaa araaraati. Faaruu Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 22 sagalee kanarratti araarri waaqayyo dhuma waan hin qabneef badisa jalaa baraaramne jedha. Haleluuyaa. Waaqayyo araara qabeessa. Araarri isaa baay'eedha. Dhuma hin qabu. Araarri waaqayyo guddaadha. Obboleessa koo waaqayyo sitti araarama. Ulfina waaqayyo dhoksiin malee waaqayyo sitti araarama. Mul'achuu isa qabu waaqayyo mul'isi malee waaqayyo sitti araarama. Araara waaqayyo labsi. Jibban labsiin. Garaagartummaan labsiin. Waaqayyo araara. Sitti araarama waaqayyo. Araarri waaqayyo dhuma hin qabu. Inni mana keef araara gochuu dadhabde. Inni biyyaaf araara gochuu dadhabde. Inni too wangeela qabattee lafa aarsaarra dhaabattee lallabduu araara gochuu dadhabde. Eenyurraa barte waaqayyo araaradha. Araara godhu. Araaratuun godhii waltajjiirra olii gakkan fiigdu. Nama jibbaa wangeela lallabiin. Waaqayyo araaradha. Araara buusi. Biyya keef araara buusi. Namoonni baay'ee kan nama dinqu. Waaqayyo kakaknaa godhu malee ani araaramu abalutti jedhu. Du'uu barbaaddaa. Du'a bara baraa du'uu barbaaddaa. Waaqayyo araaradha obboleessa ko. Gaa'ila kee kan lolte gaa'ila keetti araarami. Hojii kee kan lolte hojii keetti araarami. Waaqayyoon kan lolte waaqayyotti araarami. Biyya kan lolte biyyatti araarami. Waaqayyo araaradha. Araarri waaqayyoo kun dhuma hin qabu. Araarri waaqayyoo kun bara baraan jiraata. Obboleessa obboleetti waaqayyo araaradha. Biyya araara hin qabne galma hin qabdu. Waldaan araara hin qabne simboo hin qabdu. Araara buusaa. Namoonni araara waaqayyo dhoksitan. Namoonni araara waaqayyo irra tarkaanfattan. Waaqayyo araaradha. Waaqayyo araara. Garaan kee araara hin qabu. Garaan kee dhiifama hin qabu. Arraba kee waan baay'ee dubbatta na dhiidammaa dimattee. Waaqayyo afaan kee miti. Garaa kee barbaada waaqayyo. Obboleessa obboleetti abbaa koo araku. Doo garaa teessee sagalee kana kan dhageessu waaqayyo araara. Baay'ee kan namatti tolu. Araarri isaa dhuma hin qabu. Haleluuyaa. Araarri isaa dhuma hin qabu. Waaqayyo araaradha. Sitti araarama waaqayyo. Jireenya keetti araarama waaqayyo. Tarii immoo haalaan gatamte. Waaqayyo na dhiiseera kan jettu. Waaqayyo na gateera kan jettu. Dafi isa mul'achuu qabu waaqayyo mul'isi hojii kee keessaa. Sitti araarama waaqayyo. Jireenya keetti araarama waaqayyo. Hojii keetti araarama waaqayyo. Waaqayyo araaradha. Jireenya keetti araaramuu barbaada waaqayyo. Bara keetti araaramuu barbaada waaqayyo. Araara. Haleluuyaa. Dhuman qaba araarsaa. Barisa jalaa immoo baraaramne. Baay'een namootaa barisa jalaa kan baraaraman araara waaqayyooni. Kanaaf waaqayyo araaradha. Egaa inni itti aanu waaqayyo tikseedha. Faarsaa 23 lakkoofsa 1 kaaftanii yoo ilaaltan waaqayyo kun tiksee gaariidha. Tiksee gaariidha waaqayyo. Haleluuyaa. Hamaarraa si tiksa. Bineensa si nyaachuuf jedhurraa si tiksa waaqayyo. Tiksee gaariidha waaqayyo. Jireenya kee tiksa waaqayyo. Adeemsa kee tiksa waaqayyo. Daawit akka jedha waaqayyo tiksee kooti anomaan nabu. Hamaan immoo natti dhufa jedheen sodaadhu jedha. Haleluuyaa. Hamaan natti dhufa jedhee yaadu. Si tiksa waaqayyo. Waaqayyo dhala namaaf tiksee akka ta'e mul'isuu qabna. Baay'een namootaa anas eege sababii koo narra geesse jedhu namoonni baay'een. Waaqayyo sitti araaramu. Namni akka jettu waaqayyo sitti araaramu. Simiti kan nama eegu. Kan nama eegu waaqayyo tokkicha. Waaqayyo mul'isi. Tiksee gaariidha waaqayyo gooftaan kun. Hamaan natti dhufa jedhee immoo hin sodaadhu hin yaadda'u. Hin sodaatiin. Rakkina hamaa keessa kan jirtu. Rakkina ulfaataa keessa kan jirtu. Ciniinsuu hamaa keessa kan jirtu. Kana keessaa natu ba'aa kan jettu. Waaqayyo tiksee keetii si baasa. Hamaa sitti dhufu jalaa si baasa waaqayyo. Namoonni baay'een waaqayyo tiksee gaariidha. Hoolota waaqayyo isinitti laattee tiksuu kan dhiiftan. Ofiisaa ka'a waaqayyo. Hoolota waaqayyo bineensaaf kan laattan. Maal na dhibeedhaan. Maal na gasheedhaan. Miindaa duwwaaf waldaa kiristaanaa keessa kan teessan. Miindaa duwwaadhaaf biyya kan geggeessitan. Waaqayyo saba sitti kenneef si gaafata. Waaqayyo hoolota sitti kenneef si gaafata. Waaqayyo tikseedha. Sooraa jirtaa hoolota kan. Raajii Hisqeel boqonnaa 34 lakkoofsa 1 kaaftanii yoo ilaaltan. Sagalee waaqayyo akka jedha. Waaqayyo raajii Hisqeeliin ka'ii tiksoota irratti raajii dubbadhu. Ofii isaanii of gargaaru malee. Ofii isaanii cooma filatanii nyaatu malee. Hoolota koo quban qabani. Hoolota koo bukkeen dhaabanne. Kana booda nan ka'a. Tiksootaaf wayyoo. Jedha iddoo sana. Yaa obboleessaa, yaa obboleetti waaqayyo tikseedha. Siif wayyoo gara waaqayyotti deebi'i. Waaqayyo tiksee amanamaadha. Hin amanamtaa hoolota waaqa sitti laateef. Biyya waaqa sitti laateef amanami. Akkati amanamtu barbaada waaqayyo. Akkati hoolota isaaf amanamtu barbaada waaqayyo. Waaqayyo tiksee gaariidha. Waaqayyo tiksee akka ta'e rasaasa kee miti kan si eegu. Biindaa kee miti sanyii kee miti kan si eegu. Tiksee gaariin waaqayyoodha. Isa adiif gurraacha walqixa kan hin caalchifne. Adda kan hin foone. Sanyiidhaan adda kan hin baafne. Waaqayyo nama hundumaa walqixxee tiksa. Garuu obboleessa koo obboleettii koo haadha koo abbaa koo namni sagalee kana dhagaa jirtu waaqayyo tiksee gaariidha. Isa mul'achuu qabu waaqayyo mul'isi. Biyya waaqayyo eeguu akka danda'u. Magaalaa waaqayyo eeguu akka danda'u. Baadiyyaa waaqayyo eeguu akka danda'u. Eeggichaa waaqayyo himi. Hin taayin ka'i sagalee kana labsi. Waaqayyo sirraa barbaada. Egaa namoonni adda addaa waa'ee waaqayyo kana dhugaa ba'aa turaniiru. Nohii yoo laaltan waa'ee waaqayyo kana himaa ture. Yisihaaqii yoo laaltan Abrahaamii yoo laaltan namoonni kun waa'ee waaqayyo himaa turaniiru.
qulqulloonni macaafa qulqulluu irra jiran waa'ee waaqayyoo kana hin dhoksine himaa jiru. Waa'ee waaqayyoo hin dhoksinaa. Waa'ee waaqayyoo mul'isaa. Yaaqoobii yoo laaltan seera uumamaa 28 lakkoofsa 16 lafa onaa keessa taa'ee waan fuudhu yeroo dhabe waaqayyoo iddoon inni gatametti dhaqe. Waaqayyo iddoon inni kufetti dhaqe. Akka jedheen gaafa lafti bari'u achii gaafa obbaru iddoo kana waaqayyo jira. Iddoon kun mana waaqayyooti jedhe. Mana waaqayyoof mana biyya lafaa, mana seexanaaf mana waaqayyo keessa jiru adda baafatte ta'a. Dhugaa bahaa jirta. Waa'ee waaqayyoo kan himaa jirta. Buleessa koo himaa jirta laata. Iddoo kana waaqayyo jira jedhe. Iddoon itti gargaarame, iddoon itti fayye, iddoo itti lafa onaatti waaqayyo si birmate kana waaqayyo jira. Iddoon kun Betel waaqayyo jira jedheen. Haleluuyaa. Waaqayyo jira buleessaa. Lafuma onaatti jirtu keessatti waaqayyo jira. Garuu ulfina waaqayyoo himtaa laata. Garuu ulfina waaqayyoo mul'iftaa laata. Haalli natti ulfaate heddumatti jettu kana waaqayyo jira. Natti cime heddumatti jettu keessa waaqayyo jira. Hin danda'amu kun heddumatti jettu keessa waaqayyo jira. Haleluuyaa. Lafa onaadhaa si'achoomtuu hin jiru. Kanatti jetteef waaqayyo jira. Aggaariin hin yaadattu mitiree. Aggaar lafa onaarra geessee gatamte waaqayyo ishee yaadate. Idduma homtuun jiru kana keessaan ba'u jettee waaqayyo si yaadata. Ulfina waaqayyo himi malee, waa'ee waaqayyo hin dhoksin malee, waaqayyo lafa onaatti jirtu keessatti si yaadata. Keessumaa kan nama dhibu Daani'el boqonnaa 1 lakkoofsa 8 yoo laaltan Daani'el kun akka jedhe nyaata mootiin nyaatuuf dhugaatii mootiin dhugee ittiin of xureessu sanaan of hin xureessu. Haleluuyaa. Boojuu keessa jira, biyya ormaa keessa jira, of hin xureessu jedhe. Gaggeessaa isa nyaachisa sana kennu kadhateedha sagalee waaqayyo. Nyaataan of xureessaa kan jirtu har'a, dhugaatii biyya lafaan of xureessaa kan jirtu har'a. Waaqayyo akkatti of xureessuun barbaadu. Daani'el kun dargaggeessa biyya ormaa jirudha. Waa'ee waaqayyo isa keessaan banne ulfina waaqayyoo mul'isuu jalqabe. Nyaataan dhugaatiidhaan of hin xureessu, of hin xureessin. Gubboo nyaachuudhaan miindaaf jettee jireenya kee hin xureessin. Waaqayyoon mul'isi. Jireenya keerraa kiristinnaan kee mul'achuu qaba. Eenyummaan kee mul'achuu qaba. Waaqayyoon mul'isuu qaba. Of mul'isuu kee miti. Of hin xureessin. Of hin xureessu jedhe Daani'el. Haleluuyaa. Namoonni akkasii jirtu yoo laaltan Daani'el guddinni isaa itti fufe warra jiran keessaa caalaa deeme. Caalaa deemtu obboleessa. Caalaa deemtu obboleetti. Ulfina waaqayyo yoo mul'ifte, ulfina waaqayyo yoo himte, jireenyi kee caalaa deema. Dandeettiin kee caalaa deema. Waaqayyo Daani'eliif beekumsa bal'aa laateera. Waaqayyo dandeettii bal'aa kenneefiira. Caalaa adeemedha sagalee waaqayyo. Caalaa deemta. Itti guddachaa deemta. Yoo maal goote? Yoo ulfina waaqayyo kana mul'ifte. Saamu'eel surraa boqonnaa 3 yoo laaltan, lakkoofsa 19 ilaaltanii Daanii amma Bershebaatti Saamu'eel itti guddachaa deeme jedha. Namoonni dhugaa waaqayyoon of guddiftan, namoonni dhugaa waaqayyoon of mul'iftan, waaqayyo daangaa keessa mul'isa. Waaqayyo karaa keessa babal'isa. Bara Eeliif ijoolleen Eelii mana waaqayyo keessaa xuraa'ummaatti kufan Saamu'eel wajjin maree jalqabe waaqayyo. Waaqayyo isa ulfina isaa mul'isuuf isa ulfina isaa dhoksuu beeka. Ulfina waaqayyo kan salphisan guddina hin qabani. Ulfina waaqayyo kan salphisan karaa hin qabani. Buleessa koo waaqayyo mul'isaa jirtaay. Isa mul'achuu qabu waaqayyo mul'isiyaa. Sirraa barbaada waaqayyo. Sirraa barbaada jireenya keerraa barbaada waaqayyo. Saamu'eel itti guddachaa deeme. Itti guddachaa deemta xinnaachaan deemtu. Tarii yeroodhaaf jalloonni si danquu danda'u. Daani'el jallootaan danqame garuu moo'icharra argate. Boqonnaa 6 keessa yoo ilaaltan Daani'el boqonnaa 6 waaqayyo afaan leencaa gameessa oolchee barcuma isa olaanuu kenne waaqayyo. Jireenya olaanuu yoo barbaadde waaqayyo mul'isi. Raajii barbaadin jenneen. Warra aangoo qaban barbaadin jenneen. Olaantummaa waaqayyo mul'isiyaa. Jireenyi kee olaantummaa waaqayyo haa mul'isu. Waaqayyo sadarkaa olaanuu sii kenna. Namoonni baay'een waaqayyoon dhoksanii ofii mul'achuu barbaadu. Kanaaf bara isaanii guutuu iddoo sana jiru. Jireenyi isaan jiraatan, lallabi isaan lallaban, faaruun isaan faarfatan, gaggeessan isaan gaggeessan isuma bara duriiti. Isuma jaarraa darbee keessa jiru. Isuma gaafa waamamanii keessa jiru. Namoonni ulfina waaqayyo himan garuu, namoonni ulfina waaqayyo labsan garuu darbanii adeemaniiru. Obboleessa koo sittan hima. Dhaga'i sagalee kana dhagaa kan jirtu. Sagalee kanaaf iddoo laachaa kan jirtu waaqayyo ulfina kenni. Haleluuyaa. Waaqayyo ulfina kalaatti waaqayyo sirraa barbaada. Jireenya keerraa waaqayyoon barbaada. Bara keerraa waaqayyoon barbaada. Sirraa barbaada waaqayyo buleessa koo. Egaa inni mul'achuu qabu inni jalqabaa uumamatti inni argamuu qabu eenyudha isa jedhuuf ilma waaqayyootu argamuu qabu. Ilma waaqayyo. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 32 nan dubbisa. Sagalee waaqayyo akka jedha. Na dhaggeeffachaa kan jirtan garaa qulqulluuf yaada qulqulluudhaan sagalee gooftaa kan eeggattan kun waaqayyo irraa kan dhagaan isaan ayyaantuudha jedha sagalee waaqayyo kun. Kanaaf mul'achuu kan qabu eenyu isa jedhuuf tarii waan biraa eeguu dandeessa ta'a. Waa'ee koo dubbachuuf ta'a jechuu dandeessa ta'a. Ilmi waaqayyo mul'annaa mul'achuu keetiiti. Haleluuyaa. Waaqayyo mul'achuun isarra jiraata jechuudha. Ilma waaqayyootu mul'ata. Isa lammaffaa isatu mul'achuu qaba. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 32 akka jedha. Itti fufees Yesuus eenyu illee namoota duratti eenyu akkan ta'e dhugaa ba'ee yoo mul'ise anis abbaa koo isa waaqaa irraa jiru durattan dhugaa nan ba'aaf
eenyu illee namoota duratti yoo na gane garuu anis immoo abbaa koo isa waaqarra jiru durattan isa gana jedhee. Ameen. Waaqayyo nu haa oolchu. Eenyu illee namoota duratti eenyu akkan ta'e dhugaa ba'e yoo mul'ise ani immoo abbaa koo isa waaqarraa ergamoota waaqayyoo wajjin waa'ee isaa nan mul'isaa'edha. Haleluuyaa. Yoo na gane garuu yoo na gante garuu anis nan ganaa'edhaan. Obboleessaa sagalee kana dhagaa kan jirtu heloo waaqayyoo mul'achuu isa qabu mul'isiin jedha. Ilmi waaqayyoo kun mul'achuu irra jiraata. Yesuus kun mul'achuun isa irra jiraata. Jireenya kee keessaa hojii kee keessaa mul'isuun sirra jiraata. Yoo na mul'isedha Yesuus. Haleluuyaa. Ani immoo ergamoota waaqaa wajjin ulfina isaa nan mul'isa. Eenyummaa isaa nan mul'isa. Mul'isaa irtaa Kiristoosiin adeemsa kee irraa mul'achaa jira. Jireenya kee irraa mul'achaa jira. Yoo na gane garuu nan ganaa'edha. Namoonni baay'een mootummaa waaqayyoo keessaa ganamaniiru. Si ganeera Kiristoos. Sababiin isaa mul'isaa jirta. Ilma waaqayyoo mul'isaa jirtu. Phexros yoo laaltan Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoobsa 15-16 yoo dubbiftan namoonni baay'een ati raajiidha jedhan. Namoonni baay'een maa jedhani beektu? Kuni raajii Isaayaas, raajii Eliyaas ta'uu nafu. Raajota keessaa tokko ta'uu nafudhani. Namoonni raajii malee waaqayyo siniin galle. Namoonni raajii malee Kiristoos siniin galle. Jirtu laata? Harrayyuu raajota sinitti mul'achaa jira malee miidiyaa adda addaarraa, waldaa adda addaarraa, karaa adda addaarraa namoota baay'ee sinitti mul'achaa jira malee Kiristoos sinitti mul'achaa jiru baay'ee keessan. Mul'isaa jirtu Kiristoosiin. Baay'een isaanii akka jedhan kun raajii keessaa tokko ta'uu na fuudhan. Warri isaanii gale akka jedhan Phexros akka jedhe ati mee jedhe Masii ilma waaqayyooti jedhe. Ilma waaqayyooti. Ilma waaqayyoo mul'isaa kan jirtan jirtu. Kanaaf Kiristoos Yesuus mul'achuun isarra jiraata. Akkuma sagalee waaqayyoo kun jedhe Yesuusin mul'isuun sinirra jiraata. Ofii mul'achuuf kan fiigdan, ofii mul'achuuf waan adda addaa kan gootan ilma waaqayyoo Yesuusin mul'isa. Jireenya keessanii mul'isa. Adeemsa keessanii mul'isa. Gaa'ila keessan gidduutti mul'achuu qaba ilmi waaqayyoo. Hojii keessan gidduutti mul'achuu qaba ilmi waaqayyoo. Waajjirratti jirtu keessatti mul'achuu qaba ilmi waaqayyoo. Dhokachuu qabu. Jireenya kee keessatti mul'achuu irra jiraata. Isa mul'achuu qabu mul'isuus irra jiraata. Namoonni isa mul'achuu qabu mul'isu yeroo jedhamu waan biraa eegdu ta'a. Tarii waa'ee kootti ta'a jechuu dandeessu ta'a. Yesuusii yoo mul'ifte duwwaa mul'atta. Yesuusii yoo mul'ifte duwwaa jireenyi kee mul'ata. Kanaaf Yesuusin mul'isuun sirra jiraata. Waa'ee Yesuus dhugaabaa kan turan macaafa qulqulluu keessaa baay'ee jiru. Fakkeenya yoo ilaalle waaqayyo mataansaa waa'ee ilma waaqayyoo kana waa'ee ilma isaa kana dhugaa ba'eera. Wangeela Maarqos boqonnaa 1 lakkoobsa 11 irraa kunoo ilma koo isa jaallatamaa jedhe. Isa jaallatamaa waa'ee ilma isaa waaqayyo abbaan ilma isaa kanaaf dhugaa ba'eera. Waa'ee Yesuus kanaa dhugaa ba'uun nutti jira. Mul'isuun nutti jira. Jaallatamaa akka ta'e xinnaa biratti guddaa biratti yeroo akka jennu jalloota biratti hin jaallatamne Yesuus akkaataa biraan hubatanii akkaataa biraan yaadanii Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti. Isa jaallatamaadha. Haleluuyaa. Isa jaallatamaadha Yesuus kun. Kanaaf waaqayyo abbaan waa'ee ilma isaa kana dhugaa ba'eera. Ilma koo isa jaallatamaa jedheera. Isa jaallatamaadha. Isa jibbamaa miti. Yesuusin jaallattaa laata? Jaallachuu sirra jira. Jaallatee si bira dhufee waan ta'eef. Jaallachuu sirra jiraata. Jaallatee gara biyya lafaa kana dhufee waan ta'eef. Jaallatee fannootti of kenne waan ta'eef. Jaallatee du'atti kenne. Jaallatee humna du'aa mo'e waan ta'eef. Yesuus Kiristoos kanaan jaallachuu sirra jiraata. Roomaan boqonnaa 8 lakkoofsa 28 akka jedha. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti geessedha. Gara gaariitti darbufati ilma waaqayyo isa jaallatamaa kana jaallachuun sirra jiraata. Faayidaadhaan ilaalteen jaallatiin, haalaan ilaalteen jaallatiin. Yoo laalle namoonni baay'een irraa faayidaa irratti hundaa'anii waaqayyoon jaallatu. Faayidaa miti ilma waaqayyoo kanatti jaallattu akka inni fannoo gubbaa irratti si dhiige sana jaallachuudha. Inni sitti dhaga'amuun sirra jiraata. Kanaaf sagalee waaqayyoo gaa waa'ee Yesuus Kiristoos dhugaa kan ba'an macaafni qulqulluun kan nutti agarsiisu waaqayyo abbaan matumtisaa waa'ee ilma isaa akka inni mul'isaa ture argina. Ergamoonni waaqarraa dubbataniiru. Waa'ee isaa dhugaa ba'aniiru ergamoonni waaqarraa. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26-33 yoo laaltan fakkeenya garbeen dhufeetu waa'ee Maariyaam dhugaa ba'eera. Maariyaam dhufte gara biyya lafaa kana keessatti Maariyaam ilma waaqayyoo ta'uu akka isheen dandeessu hafuura qulqulluun ulfooftee ilma waaqayyoo akka isheen deessu waa'ee ilma waaqayyoo ergamaan garbeen dhugaa ba'eera. Ergamoonni waaqarraa waa'ee ilma waaqayyoo kana dhugaa ba'aa turaniiru. Raajiin Isaayaas yoo laaltan 9:1 yoo dubbiftan raajiin kun waa'ee ilma waaqayyoo dhugaa ba'eera. Hangafti nagaa dhalachuu bakka jiru, hangafti nagaa mul'achuu bakka jiru, ilmaan nama hundumaaf addunyaa maraaf dhufaa akka jiru raajiin Isaayaas dhufeera. Raajiin Isaayaas dubbateera. Waaqayyo guddaadha. Hangafti nagaa, hangafa nagaa isa ta'e, hangafa mana kee, hangafa jireenya kee, hangafa hojii kee isa ta'e
ilma waaqayyoo mul'isaa jirta. Ilma waaqayyootu mul'achaa jira jireenya kee keessa. Kiristoos Yesuus mul'achuun isarra jiraata. Inni mana keef hangafa. Hangafa nagaa Yesuusin waan dhoksiteef nagaan kee dhokate. Biyya hangafa nagaa isa ta'e Yesuusin waan dhoksiteef nagaan ishee dhokate. Yoo laalle addunyaan irra keessa jirru addunyaa nagaa dhabdedha. Sababiin isaa isa ilma nagaa ta'e Yesuusin mul'isuu hin dandeenyu. Kanaaf nagaan addunyaa kanaa dhokateera. Kanaaf nagaan addunyaa kanaa qabameera. Nagaa isa kennuu danda'u nagaa ilmaan namootaa isa ta'e Yesuus Kiristoosin mul'isa. Bartoonni gaafa Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee balbala cufatanii taa'anii gad turan yeroo ol galee nagaan siniif haa ta'u jedhe. Mana keef nagaan ta'uu kan danda'u Yesuus yoo mul'iftedha. Jireenya keef nagaan ta'uu kan danda'u. Gaa'ela keef nagaan ta'uu kan danda'u. Mana jaartee nagaan argattu. Hojii adda addaa hojjettee nagaan argattu. Miindaa guddaa nyaattee nagaan argattu. Gubboo fudhattee nagaan argattu. Konkolaataa bittee gamoo ijaartee gaa'ela dhaabbattee nagaan argattu. Nagaan kee inni guddaan sii deebi'uu kan danda'u. Nagaan kee inni guddaan siif jiraachuu ni danda'u. Ilma Waaqayyoo Yesuus yoo mul'iftedha. Mul'isaa jirtaa? Tajaajilaa mul'isaa jirtaa? Inni waltajjii Waaqayyoo irra dhaabattu. Karaa adda addaan hojjettu. Mul'isaa jirtaa Yesuusin. Yesuus kun mul'achuun isarra jiraata. Wangeelaawonni baay'een macaafa qulqulluu keessaa mul'isaniiru. Maatiyos waa'ee Yesuus dubbateera. Maarqos waa'ee Yesuus dubbateera. Luqaas waa'ee Yesuus, Yohaannis waa'ee Yesuus dubbataniiru. Wangeelaawwan maqaadhaan jiraattan jirtu waa'ee Yesuus dhoksitanii. Maqaa da'oo godhattanii waa'ee Yesuus mul'isaa jirtu. Ilma Waaqayyoo isa lallabaa jirtu kan itti amanteetta. Dhugaamatti mul'isaa jirta. Pulpeetii Waaqayyo sii kenna irratti waa'ee ilma Waaqayyoo kana garaa guutuu ibsaa jirta. Shakkaa lafa arsaarra jirtu ati. Ilma Waaqayyootti yeellaan jirtu. Phaawulos akka jedhe ani wangeelatti yeelloo jedhe. Ani Kiristoositti illee ye'u jedhe. Ani safannifame Yesuusin lallaba jedhe. Maal lallabaa jirta? Maqaa wangeelaa yoo baatte, maqaa lubaa baatte lafa aarsaarratti natti lallabaa jirtu maal fakkaata? Yesuus Kiristoos lallabaa jirta. Namoonni baay'een maqaa duwwaa baatanii naanna'u. Maqaan jireenya hin ta'u obboleessaa. Maqaan jireenya hin ta'u obboleettii. Maqaa duwwaadhaan hin jiraatin. Ilma Waaqayyoo kana akka waamamtetti lallabi. Akka waamamtetti mul'isi ilma Waaqayyoo kana. Hin dhoksin. Dhuguma warra waa'ee koo mul'isan jedhe Yesuus. Ani immoo abbaa biratti mul'isaa jedhe. Waa'een kee abbaa biratti akka hin dhokanne yoo barbaadde. Waa'een kee abbaa biratti akka mul'atu yoo barbaadde. Yesuusin mul'isi. Yesuusin dhoksuun sirra hin jiraatu. Kanaaf bartoonni duukaa buutonni baay'een fakkeenya sirra fudhachaa turre. Phexros akka inni dhugaa ba'aa ture waa'ee Yesuus. Bartuu keessaa Yohaannis waa'ee Yesuus dhugaa ba'aa akka ture. Kanaaf namoonni adda addaa waa'ee Yesuus dhugaa ba'aa turaniiru. Phaawulos dhugaa ba'aa turaniiru. Gaggeessonni waldaa kiristaanaa macaafa qulqulluu irraa gaafa laallu waa'ee Yesuus dhugaa ba'aa turaniiru. Isxifaanos yoo laaltan waa'ee ilma Waaqayyoo dhugaa ba'eera. Dhugaan si keessa jira akka Isxifaanos. Sobaa lafa aarsaan dhaabattu ati. Ilmi Waaqayyoo kun dhugaadha. Dhugaa mul'isaa jirta. Garaa kee keessa dhugaan jira. Tajaajila kee keessa dhugaan jira. Adeemsa kee keessa dhugaan jira. Yesuus gooftaadha. Obboleessaa sittani sagalee kana dhagaa jirtaayi. Namni dhaga'u yoo jiraate safuurri qulqulluu waldaa kiristaanaatiin jedhu haa dhaggeeffatu jedha. Dhagaa jirtaa? Dhaggeeffadhu. Dhugaan si keessaa jiraatu. Dhugaa malee gooftaa kana mul'isuu hin danda'amu. Sobaan mul'isuu hin danda'amu. Dhugaadha waan ta'eef. Kanaaf Isxifaanos fa'aa gaggeessonni waldaa kiristaanaa har'a ni gaggeessaadha kan jettu. Waldaa kiristaanaa gaggeessaa kan jirtu. Biyya gaggeessaa kan jirtu. Dhugaan si keessa jira. Ilmi Waaqayyoo si keessaa mul'achaa jira. Ilma Waaqayyoo kana mul'isaa jirta. Of mul'isaa jirtu ati. Lafa aarsaarraa ulfina kee mul'isaa jirtu ati. Ilma Waaqayyoo mul'isi. Haalelooyaa. Ilma Waaqayyoo mul'isi mul'ata. Ilma Waaqayyoo mul'isi jireenyi kee mul'ata. Jireenyi kee kan dhokate, nagaan kee kan awwaalame ilma Waaqayyoo mul'isi mul'ata. Kanaaf namoota baay'eetu ilma Waaqayyoo mul'isaa ture. Yesuus Kiristoosin mul'isaa turaniiru. Hin dhoksine akka jedhe Naatnaa'el dhugumayyoo ilma Waaqayyooti jedhe. Haalelooyaa. Kana ajaa'ibsiifattaa jedhe Yesuus. Isa caaluu arguuf jirtaa jedhe. Ilma Waaqayyoo kanatti dhugaa ba'i. Waa'ee isaa dhugaa ba'i. Isa caalutti darbuu yoo barbaadde. Gaa'ela bareedaa, jireenya bareedaa, nagaa bareedaatti darbuu yoo barbaadde. Jireenya qulqulluutti darbuu yoo barbaadde. Kiristoos Yesuus siif galuu qaba. Utuu siin galiin lafa aarsaa kan dhaabattu. Utuu siin galiin iddoo adda addaa kan jirtu. Waa'een ilma Waaqayyoo kana sii galuun irra jiraata. Kanaaf inni mul'achuu qabu. Inni lammaffaanii ilma Waaqayyooti. Tarii waa'ee kooti dubbatama ta'attee yaada ta'a. Isa mul'achuu qabu mul'isi jechaan jira. Ergaa Waaqayyo laphee korra kaa'e. Isa jalqabaa Waaqayyo mul'achuu qabaan jedhe. Lammaffaa irratti ilmi Waaqayyo mul'achuun irra jiraatan jedhe. Akkaataaf haala inni mul'achuu danda'u sagalee Waaqayyo ilaalaa jira. Sadaffaa irratti inni mul'achuu qabu hafuura Waaqayyooti. Hafuura Waaqayyo mul'isuu irra jiraata. Hafuura Waaqayyoo kana nama hundumaaf hin galu. Nama hundumaafis hin dhufu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaaf waa'ee hafuura Waaqayyoo kana itti yaaduun baay'ee murteessaadha. Waa'ee hafuura qulqulluu kana itti dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Sagalee Waaqayyoo keessaa wangeela Luqaas boqonnaa 12
lakkoofsa 10 akka jedhanan dubbisa. Ittiin mormee hafuura qulqulluu salphisee kan arrabsuu garuu dhiifaman argatu jedha. Hafuura Waaqayyoo kan salphise, hafuura Waaqayyoo iddoo kan dhowwate, kan morme dhiifaman qabu jedha. Dhiifama dhabdee jirtar hafuura Waaqayyootti kan qooftu, hafuura Waaqayyoo salphisaan jirtu har maqaa tajaajilaa uffatte, maqaa raajii uffatte, maqaa wangeelaayyuu maqaa lubaa uffatte hafuura Waaqayyoo salphisaan jirtu ati wayyoo Waaqayyo sitti gaddeera. Deebi akkati deebitu Waaqayyo barbaada waan ta'eef hafuura Waaqayyoo kan salphisan dhiifaman qaban. Hafuura Waaqayyoo salphisaa jiru namoonni baay'een. Kanaaf gara hafuura Waaqayyootti deebi'uun baay'ee murteessaadha. Hafuurri Waaqayyoo kun Waaqayyoodha. Waaqayyoodha, matumti isaa Waaqayyoodha. Waaqayyo ta'uusaa sii galuun irra jiraata. Inni lammaffaan hafuurri qulqulluun namaaf kan dubbatudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 17 yoo ilaaltan ani hafuura koo isa sinii dubbatu sinii ergaa. Sii dubbata hafuurri Waaqayyoo. Nama sii dubbatu hin qabdu, fira sii dubbatu hin qabdu, hiriyyaa duubaa fuulduraa sii dubbatu hin qabdu, aangoo sii dubbatu hin qabdu. Hafuurri Waaqayyoo garuu sii dubbata. Yoo salphifte garuu, hafuura qulqulluu yoo ukkaamse garuu, hafuura qulqulluu yoo qabde garuu mul'achuu hin dandeessu. Sii dubbachuus hin danda'u. Sagaleen kun akka jedha warri biyya lafaa isa beekuu hin dandeenye jedha. Sababiinsaa hafuura Waaqayyoo hubachuu beekuu waan hin barbaanneef. Kottaa hafuura Waaqayyootu sii dubbata. Gaa'ila kee dhugaa kee badeef hafuura Waaqayyoo sii dubbata. Jireenya kee toora gadhiiseef, dookumentii kee dhokateef, jiruuf jireenya kee toora gadhiiseef hafuurri Waaqayyoo sii dubbata. Isa sinii dubbatu sinii ergaa Gooftaa Yesuus. Ganaa erga miti nuu ergeera. Hafuura Waaqayyoo isa namaa dubbatu kana salphisaan jirtanii har'a namoonni baay'een. Qabeenyatti geeddarachaa jirtanii hafuura Waaqayyoo. Ittiin biizineesii hojjechaa jirtanii hafuura Waaqayyoo. Ittiin jireenya keessan fooyyeffachaa jirtanii hafuura Waaqayyoo. Dafii yaada garaa kee deeffadhu. Dafii gara Waaqayyootti deebi'i. Dafii gara hafuura Waaqayyoo fulfina kennutti deebi'i. Salphisaa jirta hafuura Waaqayyoo. Ittiin akkati wayyaa bitattu miti. Ittiin akka mana ijaarrattu miti hafuura Waaqayyoo. Oo Yesuus gooftaadha. Ittiin akka dhugaa namaa dhoksitu miti hafuura Waaqayyoo. Ittiin dawoo godhattee eebba namaa akka qabdu, guddina namaa akka qabdu miti. Hafuurri Waaqayyoo isa rakkateef kan dubbatudha. Isa nama hin qabneef kan dubbatu, warra amananiif kan dubbatu. Sii dubbata hafuurri Waaqayyoo. Hafuurri Waaqayyoo kun isa dubbatudha. Kanaaf hafuura Waaqayyoo isa sii dubbatutti deebi'uun gaarii ta'a. Isa kana mul'isi gaa isa sii dubbatu. Hiriyyaa mul'isuutti hin deebiin, aangoo kee mul'isuutti hin deebiin, waa'ee jireenya kee lallabuutti hin deebiin, waa'ee hafuura Waaqayyoo dubbadhu. Halkan guyyaa waa'ee isaa dubbadhu. Dubbachuu sirra jiraata. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Haleluuyaa. Hafuurri Waaqayyoo isa dubbatee rakkina namarraa kaasudha. Hafuurri Waaqayyoo dubbatee isa waan haaraa uumuu danda'udha. Hafuura Waaqayyoo kana hin salphisiin obboleessaa. Hin salphisiin sagalee kana dhagaa kan jirtu. Waaqayyoo kana sirraan barbaadu. Hafuura Waaqayyoo fulfina kenni. Hafuura Waaqayyoo mul'isi. Sagaleen Waaqayyoo uumamni biyya lafaarra jiran waa'ee Waaqayyoo mul'isaa turanii. Hafuura Waaqayyoo mul'isaa turanii. Gooftaan Yesuus waa'ee hafuura qulqulluu dhugaa ba'eera. Kanaaf hafuura Waaqayyoo isa sii dubbatu kana hin dhoksin dhugaa ba'i. Dubbadhu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifa. Hin fafakkeessin. Hafuura Waaqayyoo dawoo godhattee hafuura naguuteechaa. Hin fafakkeessin. Lafa aarsaa Waaqayyoo dhaabattanii fafakkeessaa kan jiraachuu barbaadan. Hafuura Waaqayyoo isa dhugaadhaan dubbatu sana keessa jiraadha. Isa mul'isa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Hafuurri Waaqayyoo kun warra kan isaa wajjin jiraata. Si wajjin jira hafuurri Waaqayyoo. Haleluuyaa. Nu wajjin jira. Baddaa gammoojjii baadiyaa magaala. Lafa mana hidhaa galletti. Lafa rakkanne, lafa beelofne, lafa dheebonnetti. Hafuurri Waaqayyoo warra kan isaa wajjin jira. Si wajjin jira hafuurri Waaqayyoo. Yoo isa mul'ifta ta'e, yoo mul'isuu fiida ta'e si wajjin hin jiru. Si wajjin hin jiru hin jedhe. Si wajjin hin jiru. Sababiin isaa mul'isuu fiida yoo ta'e, waltajjii adda addaa irratti waa'ee kee ibsuu fiida yoo ta'e, si wajjin hin jiru hafuurri Waaqayyoo. Namoota baay'ee hafuurri Waaqayyoo gadhiisa sokkeera. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Hafuura Waaqayyoo keessa namoonni hin jiran. Isaan keessaas sokkeera. Si keessaan sokkine. Si dhiisee sokkine hafuurri Waaqayyoo. Sababii soba dubbattuuf, sababii dhugaan si keessa hin jirreef, sababii hafuura isaa salphifteef, sababii hafuura isaa ganteef, sababii jecha isaa ganteef si dhiisee sokkeera. Namoota baay'ee Waaqayyoo lafa aarsaa irratti dhiisee sokkeera. Hafuurri Waaqayyoo isaan dhiisee sokkeera. Isa durii yaalaa jiru malee, yaalii isa duriin hojjechaa jiru malee, hafuurri Waaqayyoo isaan dhiisee sokkeera. Yaa nama hafuura Waaqayyoof ulfina laattu, yaa nama hafuura Waaqayyoo mul'isaa jirtu, Waaqayyo si wajjin jira hin sodaatin. Haalli ati keessa jirtu ulfaataa ta'uu danda'a. Barri ati keessa jirtu ulfaataa ta'uu danda'a. Haalli keessatti cimuu danda'a. Si wajjin jira. Yesuus gooftaadha. Ameen, ameen, ameen. Kanaaf Waaqayyo si wajjin jira. Hafuurri isaa si wajjin jira. Wajjin jiraata jedha. Sagaleen sila sinii kennarraa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 borbiftan Waaqayyo warra kan isaa wajjin, hafuurri Waaqayyo warra kan isaa wajjin jiraata. Si wajjin jiraata Waaqayyo. Hafuurri isaa si wajjin jira. Lafa namni si qoodetti, lafa namni si dhiisetti si wajjin jira hafuurri Waaqayyo. Maal si dhibee? Hafuurri Waaqayyo si wajjin haa jiraatu malee. Nama harka si rukutu dhabuu dandeessa. Nama waa si fayyadu dhabuu dandeessa. Nama si bukkee dhaabatu dhabuu dandeessa. Hafuurri Waaqayyo si wajjin jira nan gaara buleessa. Addunyaan kun si oodee hafuurri Waaqayyo si wajjin jiraachuutu gahaadha. Biyyi lafaa kun si oodee, beekaa wallaalaan adii gurraachi si oodee, hafuurri Waaqayyo si wajjin jiraachuun gahaadha. Kanaaf hafuura Waaqayyootu si wajjin jira. Warra waa'ee isaa mul'isa wajjin Waaqayyootu jira. Hafuura Waaqayyootu jira.
Kanaaf yoo laalle afurri waaqayyoo kun hundumaa kan danda'udha. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoobsa 39 yoo laaltan hundumaa danda'a afurri waaqayyoo. Lafa barbaade waan barbaade geessuu danda'a. Filiphiyos namicha biyya Itoophiyaa amantii fudhate sana jenderebaadhaan yommuu cuube afurri waaqayyoo Filiphiyoosin fuudhee sokke jedha. Lafa namichi arguu hin dandeenye geesse afurri waaqayyoo waan barbaade gochuu danda'a. Lafa barbaade si geessuu danda'a. Isa mul'isi malee iddoon ati irra jirtu si mijachuu dhiisuu danda'a. Lafti ati irra keessa jirtu magaalli baadiyaan ati irra keessa jirtu si mijachuu dhiisuu danda'a. Afura waaqayyoo mul'isi malee afura qulqulluu mul'isi malee mul'isuuf hin fiigin malee nama mul'isuuf waa'ee namaa mul'isuuf hin fiigin malee afurri waaqayyoo hundumaa danda'a. Lafa barbaade si geessuu danda'a. Iddoo barbaade si geessuu danda'a. Namni akka barbaade sitti hin taphatu. Gaggeessaadha afurri qulqulluun. Jireenya kee gaggeessa jechuudha. Eenyummaa kee gaggeessa jechuudha. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Egaa afurri waaqayyoo kun ija qaba. Afurri waaqayyoo ija qaba. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoobsa 22 ija qaba afurri qulqulluun. Ijaan qabattanii dawoo galtanii waan barbaadan kan gootan waan garaa keessanii raawwachaa kan jirtan afurri qulqulluun ija qaba. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Iji hojii afura qulqulluu jaalaladha. Iji hojii afura qulqulluu jaalaladha. Afura qulqulluu si keessa jira taanaan jaalala qabda. Ija isaati. Ija seexanaa si keessa jira nama baay'ee. Ija seexanaa si keessa buufatee jira. Ija afura qulqulluu si keessa jira utuu ta'e jaalala qabda. Hiriyaa keef jaalala qabda. Biyya keef jaalala qabda. Waldaa keef jaalala qabda. Maatii keef jaalala qabda. Gaa'ila keef jaalala qabda. Garuu afurri qulqulluu si keessa waan hin jirreef dhugaatti afurri qulqulluu si keessa waan hin jirreef si keessas mul'achaa waan hin jirreef jibbaan guutamtee jirti. Jireenyi kees nagaan qabu. Barri kees nagaan qabu. Kanaaf afurri qulqulluun jaalala ijjisaa inni jalqaba jaalala. Jaalalli kun immoo danda'aadha. Waan si ulfaate danda'a afurri qulqulluu kun danda'aadha. Hin hinaafu. Jaalalli hin hinaafu. Hinaaffaa adda addaa kan baattee deemtu jaalalli hin hinaafu. Hinaaffaa maqaan waaqayyoo eebbifamu. Namoonni baay'een jaalalli isaa keessa waan hin jirreef wal hinaafaa oolu. Guddina namaa hinaafu. Jiraachuu namaa hinaafu. Nama hinaafin. Buleessaa nama hinaafin. Namni nama hinaaftu hinaaffaa kee dhiisi. Hinaaffaa kee keessaa ba'i hinaaffaa yallaa. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Jaalalli of hin boqoksu. Of hin boqoksina. Namoonni of boqoksitan lamu fayyaa. Afura waaqayyoo sin keessa hin jiru. Ija afura qulqulluu sin keessa hin jiru. Kanaaf of tuultu. Kanaaf of boqoksitu. Of hin boqoksina. Jaalalli of hin boqoksu. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Of hin tuulu. Of tuulummaan qabu jaalalli. Sagalee nama dubbadhu kana ergaa Qorontoos isa jalqabaa 13 lakkoobsa 4 kaasaa ija jaalalaa dubbisa. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Of hin tuulu. Namoota baay'ee of tuulummaatti baay'atu. Sagalee waaqayyoo keessa yoo laaltan macaafa seenaa baraa 26 keessa yoo dubbiftan Uuziyaatu lafuma fayyaa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 26 lakkoobsa 13 irraa dubbisa. Lafa isa ilaallanne hojiinsaa gaggeessummaan lafa aarsaan dhaabadha jedhe. Of tuulummaan lafa meeqa si dhaabeera obboleessa. Of tuulummaan jireenya baay'ee keessa si gasheera. Of hin tuulin. Akkati of tuultu waaqayyoon barbaadu. Waaqayyo Uuziyaatti dheekkame humna godhattee aangoo keetti fayyadamte olan darba kan jettu sin ilaallatu lafichi. Hin fiigda malee sin ilaallatu. Jibbaan dhufteeti. Jaalalaan miti. Jibbaan ol galaa jirtati. Jaalalaan ol galaa hin jirtu. Warri karaa duubaa dhufan hattuudha macaafni qulqulluun. Jireenya namaa kaayyoo namaa warra hatuuf deeman nagaa namaa warra hatuuf deeman. Kanaaf waaqayyo Uuziyaadhaan hin adabe. Hin adabamta. Iddoo kee malee kan dhaabattu. Of tuulummaadhaan mana waaqayyo keessa kan dhaabattu. Amalli durii sirraa kan hin harcaane. Amala hin taane baattee kan deemtu. Mana waaqayyo kana keessatti jireenya kee jijjiiruun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf egaa jaalalli kun murteessaa jechuudha. Waan adda addaa dubbata. Jaalalli waan adda addaa of keessaa qaba. Gaarummaan argisiisa. Of hin jaju. Kiristoosiin of jajuun nurra jira. Afura waaqayyoon of jajuun nurra jira. Hin dallanina. Biyya keetti hin dallanii. Maatii keetti hin dallansuun baay'isin. Waldaa keessa jirtutti hin dallansuun baay'isin. Namoota baay'ee hin dallanu. Dallansuun akka hin barbaachifne. Namni jaalala qabu hin dallanu. Iji afuuraa jaalaladha. Jaalalli kan isa keessa jiru immoo hin dallanu. Hin dallanina. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Waan namaa namarratti lakkaa'u. Muudaa namaa namarratti lakkaa'an oolina. Namoonni waan hin taane namarratti lakkooftan. Jaalalli muudaa namarratti lakkaa'u. Muudaa namaa namarratti lakkaa'aa kan oolan baay'ee isaanii jira. Kanaaf karaa tokkoyyuu afurri qulqulluun yookiin jaalalli namatti hamaan lakkaa'u. Lafaa ka'ee hamaa namatti lakkaa'u. Hamaa namarratti lakkaa'ina. Nama lafa fiina. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Egaa iji hojii afuuraa inni lammaffaan nagaan. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoobsa 22 irra jira. Nagaan mana keef. Nagaan jireenya keef. Isa olaanu. Afurri qulqulluun si keessa jira taanaan nagaa si keessa jira. Harrabii kan jeeqamtu, waldaan nagaa kan hin qabne, mandara nagaa kan dhoowwatan warra afurri qulqulluun isaan keessa hin jirre.
jireenya namaa boqonnaa kan dhowwatan halkanii guyyaa jireenya namaa aara galfii kan dhowwatan warra hafuurri qulqulluun isaan keessa hin jirre. Iji hojii hafuura qulqulluu inni lammaffaa nagaan si keessa jira. Ija hafuura qulqulluu si keessa jira. Hafuurri qulqulluu yoo si keessa jiraate nagaan si keessa jira jechuudha. Biyya keef nagaa buufta, naannoo keef nagaa buufta, waldaa keessa jiraattuuf nagaa buufta. Nagaa kan jeequ, nagaa kan balleessu seexana. Hafuurri Waaqayyoo warra isaan keessa jirutu nagaa buusa. Iji hojii hafuuraa nagaan jira mana kee keessa. Gaa'ela kee gidduu nagaan jira. Ollaa jiraattu gidduu nagaan jira. Baay'ee kan nama dhibu. Lafa aarsaa Waaqayyoo irra kan dhaabatan walii isaaniif nagaan qaban. Isaan kana keessa hafuura Waaqayyoo jira utuu hin ta'in hafuura seexanaa jira. Hafuura hin taane keessa jira. Iji hojii hafuuraa haleluuyaa nagaan si keessa haa jiraatu. Inni lammaffaa sadaffaan amanamummaa iji hojii hafuura qulqulluu. Amanamummaa Galaatiyaa 5:22 irra jira. Amanamummaa qabaachuu irra jira. Amanamummaa qabdu. Inni tajaajila isaaf amanamummaa qaba. Inni biyya gaggeessu amanamummaa qaba. Xinnaa guddaan amanamummaa isa keessa jira. Gaa'ela keef hin amanamta. Yesuus gooftaadha. Ayyaana Waaqayyoo sitti laateef hin amanamta. Namoota baay'ee keessa amanamummaan hin jiru. Jireenya namootaa keessa amanamummaan hin jiru. Amanamummaa barbaada Waaqayyo. Xinnaa guddaaf amanamummaa barbaada. Keessumaa baay'ee kan nama dhibu. Na dhaggeeffadha. Namoonni na dhagaa jirtan. Yoosef mana ajajjuu Phoxibaaraa yeroo jiraatu sana haati manaa isaa wajjin ciisuu waan barbaaddeef hi'ii koo hin ta'u jedhe. Namoonni hafuurri Waaqayyo isaan keessa jiru cubbuu hi'ii jedhu. Biyya lafaa hi'ii jedhu. Hi'ii jechaa jirta. Har'ati ulfina Waaqayyoof amanamaa jirta. Hafuura Waaqayyoof amanamaa jirta. Da'oo galtee ati ulfina Waaqayyoo salphisaan jirtu har'a. Jireenya kee keessatti gaddeen jiru. Hafuurri Waaqayyoo si keessatti hin gaddine obboleessaa. Obboleetti sagalee kana dhagaa kan jirtu. Namoonni sagalee kana dhagaa jirtan. Heloo yeelaa qabaa sagalee kana. Fudhadhaa amanamisiin jira Waaqayyo. Amanamummaa qabaadhu. Iji hojii hafuura qulqulluu amanamummaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Egaa hafuurri qulqulluun gaggeessaadha. Efesoon boqonnaa 6:18 akka jedha hafuura Waaqayyoon gaggeeffamaa jedha Phaawulos yeroo dubbatu. Warra Efesoonitti yeroo dubbatu hafuura Waaqayyoon gaggeeffamaa jedha. Isa mul'achuu qabu hafuura Waaqayyoo mul'isi. Hafuura Waaqayyoo dhoksite fedha mataa keen gaggeeffamte mul'achuu hin dandeessu. Milkaa'uu hin dandeessu. Sobaadhaan milkaa'utti galma ga'uu hin dandeessu. Xumura kee fokkisa. Hafuurri qulqulluun gaggeessaadha. Namoonni baay'een hafuura Waaqayyoon gaggeeffamaa jirtu. Waldaa yeroo gaggeessitan, tajaajila adda addaa yeroo tajaajiltan, jiruuf jireenya keessan keessatti hafuura Waaqayyoon gaggeeffamaa jirtu. Gaggeeffame hafuura Waaqayyoon. Namni hafuura Waaqayyoon gaggeeffame rakkina mo'ata. Namni hafuura Waaqayyoon gaggeeffame galma ga'a. Eessaa argite yoo jettan Phaawulos erga Waaqayyoon waamame, erga Kiristoos safo'ate, erga hafuurri Waaqayyoo keessa saabite namni Waaqayyoo kun hafuura Waaqayyoon gaggeeffama ture. Namoonni maqaa wangeelaawii qabdan, namoonni maqaa paasterii qabdan, namoonni maqaa lubaa qabdan, namoonni maqaa gaggeessummaa qabdan hafuura Waaqayyoon gaggeeffamaa jirtu. Phaawulos hin milkaa'e. Yaa Xiimotewos ani fiigicha koo xumureera. Jabaadhu gonfoo warra mo'anii duwwaan naaf hedhe. Fiigicha kee xumuruu yoo barbaadde yaa nama na dhaggeeffachaa jirtu hafuura Waaqayyoon gaggeeffame. Gaggeessaa foon kee keessaa ba'i. Namni yaada isaan gaggeeffamu galma ga'u. Biyya balleessa, waldaa balleessa, maatii diiga, biyya diiga. Namni yaada isaan gaggeeffamu, namni keessa isaan gaggeeffamu. Yesuus gooftaadha. Namni hafuura Waaqayyoon gaggeeffamu garuu biyya diigamtee deebisee ijaara. Waldaa diigamtee deebisee ijaara. Saba diigame deebisee ijaara. Dhugaa babbade iddootti deebisa. Haadha hiyyeessaa miidhamteef dhugaa deebisa. Ijoollee abbaa haadha hin qabneef dhugaa dubbata. Namni hafuura Waaqayyoon gaggeeffamu dhaloota miidhameef dhugaa isaa mul'isa. Namni hafuura Waaqayyoon gaggeeffamu. Kanaaf namoonni baay'een hafuura Waaqayyoo keessaa ala ba'aniiru. Fooniin gaggeeffamu. Fooniin gaggeeffamuun si olitti si geessa. Fooniin gaggeeffamuun mootummaa Waaqootti si hin gashu. Kanaaf isa mul'achuu qabu mul'isi. Yaa nama na dhagaa jirtu inni mul'achuu qabu hafuura Waaqayyooti. Hafuura Waaqayyoo mul'iftee mul'atta. Egaa sagalee Waaqayyoo kana walitti qabaan kan isinitti himu. Isa mul'achuu qabu Waaqayyoo mul'isi. Isa mul'achuu qabuun ilma Waaqayyoo mul'isi. Isa mul'achuu qabu hafuura qulqulluu mul'isi. On mul'isuuf hin fiigina. Namoonni aangoo keessa mul'isuuf fiigdan hin fiigina. Fiigichi keessa garaattaaf. Namoonni eenyummaa keessa sanyii keessa mul'isuuf fiigdan. Qomoo keessa mul'isuuf fiigdan. Waaqayyoon dhoksitanii mul'achuu hin dandeessan. Hin yaaltuun fiigdu malee, hin dhamaatu malee jaarraa baay'ee isinitti lakkaa. Darbuu hin dandeessan. Hamma Waaqayyoon mul'iftanitti, hamma isa mul'achuu qabu mul'iftanitti mul'achuu hin dandeessan. Kaayyoon keessa mul'achuu hin danda'u. Mul'anni kee haguugamee hafa. Kaayyoon kee haguugamee hafa. Waaqayyo si haa oolchu. Kottu gaa yaa nama sagalee kana dhagaa jirtu isa mul'achuu qabu Waaqayyo mul'isi. Uumamni bantii Waaqaa jala jiran, bantii ol kan jiran ulfina Waaqayyoo himaa, guddummaa Waaqayyoo himaa handaara lafaan ga'anii jedha. Kottaa ulfina Waaqayyoo himuuttaa deebinu. Dhaloonni ulfina Waaqayyoo himuu dhiiftan. On mul'isaa kan jirtan, nama mul'isaa kan jirtan, biyya mul'isaa kan jirtan, Waaqayyoon haguugdanii kan jirtan, waltajjii argattanii, aangoo argattanii Waaqayyoon dhoksaa kan jirtan. Kottaa gara Waaqayyoon mul'isuuttaa deebinu. Dubbiin isaanii dhaga'amu, jechi isaanii sagaleen isaanii jiru, waan isaan labsan garuu handaara lafaa ga'eedha sagalee Waaqayyoo. Garuu ati gola golatti hafte. Namni baay'een gola golatti hafe. Waan ati dubbattu qaari'eera laata. Waan ati dubbattu fagoo ga'eera. Gaggeessummaan kee fagoo ga'eera. Mul'anni kee abjuun kee fagoo ga'eera. Waan qeetti si hambisetti yaade Waaqayyoon mul'isuu dadhabuu keeti. Maqaan
maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Waaqayyo isa mul'achuu qabu mul'isi. Jireenya kee namummaa kee akka mul'atu yoo barbaadde waaqayyo mul'isi. Ilma waaqayyo mul'isi. Hafuura qulqulluu mul'isi. Yoo akkas ta'e hin mul'ata. Waaqayyo maqaansaa haa eebbifamu. Sagalee isaa isa nutti dubbateef waaqayyoon galateeffanna. Waaqayyo isa dubbatteen dubbii haaraa kan hojjettu waan dinqisiisaa kan raawwattu sagalee nu ergite kanaaf galanni ulfinni siif haa ta'u. Ammas yaa waaqayyo namni hundumtuu gara siin mul'isuutti akka deebi'u siin kadhadha. Inni yaa waaqayyo mana qulqullummaa keessaa biyya keessaa on mul'isuutti deebi'e. Ammaa booda sagalee kana dhaga'ee yaa waaqayyo gara siin mul'isuutti gara siin argisiisuutti Kiristoos kana fakkaata waaqayyo kana fakkaata hafuurri qulqulluun kana fakkaata jedhanii si mul'isuutti akka deebi'an maqaa gooftaa Yesuusiin siin kadhadha. Na dhaga'i abbaa na dhaga'i yaa waaqayyo na dhaga'i. Namoonni baay'een siin mul'isuu dhiisanii abaarsatti galaniiru. Jireenyi isaanii achuma ta'eera. Guddinni isaanii achuma ta'eera. Fagoo ga'uu hin dandeenye yaa waaqayyo. Nama baay'ee xabaarame magaala baay'ee xabaarame biyya baay'ee xabaarame waldaa baay'ee xabaarame. Abbaa siin kadhadha waaqayyo siin kadhadha maqaa gooftaa Yesuusiin addunyaa yaada isaa mul'isuutti deebi'e kun gara keetti akka deebi'u beektonni waa'ee isaanii himuutti deebi'an kun waa'ee kee himuu akka deebi'an luboonni baay'een wangeelaawonni baay'een faarfattoonni baay'een waa'ee kee himuutti akka deebi'an ani siin kadhadha maqaa gooftaa Yesuusiin. Namni hundumtuu gara yaada keetti akka deebi'u namni hundumtuu si mul'isuutti akka deebi'u namni hundumtuu yaa waaqayyo siin argisiisuutti akka deebi'u siin kadhadha. Na dhaga'i kana waan na dhageesseef si haa galatu. Sagalee kanaan dhaaltuu mootummaa kee akka taanu nu gargaari maqaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Eebbifamaa waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u.